Ashama harka fuunee kam jirtu hordoftoota YouTube channel kiyyaa nagaa keessanii nagaa fuudha galannoo waaqayyoo lafaa ta'u dhigaatii harallee viidiyoo biraa qabadde deebi'ee jira viidiyoo na irra qabadde deebi'ee immoo kan duraan irraa adda jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii uffata online shop yookiin immoo akkasuma Shein irraa xalabeen ture jechuudha torban tokko duraadha. Garuu duralli xalabeetiin hin jira garuu uffanni isaa baay'ee kan nama jedhudha dhugaa yeroo tokko xalabdanii yoo argitan yeroo hunda biti si godha jechuudha uffanni isaa achirra jiru jechuudha baay'ee kan nama jedhuu fi baay'ee bareedaadha jechuudha uffata kwaaliti qabudha akkasuma gatii bareedaadhaan jechuudha. Gaatii maal jechuu barbaadeetiin viidiyoo kana fidee dhufe jechuudha. Obboleeyyan keenya hedduun kan keessaan fakkeenyaaf mana kontiraataa jirtan baatanii bitachuu kan hin dandeenye haala kanaan mana keessatti teessanii ajajachuu dandeessu jechuudha. Egaa yeroo jalqaba dhufu haala kanaan ashagameetedha kan dhufu jechuudha. Walumaan kana ilaallu taa'ee hiikneetu maaltu akka keessa jiru. Gaatii akkuma argitan baniin jira. Egaa kuni kophedha jechuudha yeroo biyya keenya yeroo aduwaa yeroo akkasii wanti kan of kaawwatamudha. Gaatii meeshaa hunda isinitti argisiisee fitubachuu hin danda'a garuu waga isin danda'ame haga danda'ama ta'e isinitti argisiisuu ni fayyaalaa yoo isinitti mul'ate jechuudha. Dhugaa baay'ee kan babbareeduu fi akkasuma immoo haala maannoo online irratti ilaallee xalabanne yookiin ajajni saniidhaan kan dhufu. Ani yeroo duraan online shop irraa baay'ee bita garuu dhugaa kan akka Shein argine jechuudha. Shein namni kamiyyuu kan dhugaa beef jechuudha. Baay'ee meeshaan isaanii hedduu xiraatii qaba jechuudha. Kwaaliti bareedaadha wanti jettan asirraa jettanii baay'ee bareedaa kan ta'edha jechuudha. Uffanni haaluma isin jettan saniin kan isiniif dhufudha. Akkasuma caammaa argitan jechuudha. Baay'ee gatiin isaa baay'ee rakasa birrii 40 waan akkasiidha. Riyaala 40 jechuu kiyya. Gaatii isinillee akkasirraa bitattan akkasuma ijoolleen mana kontiraataa jirtan hedduun kan keessaan gadi baatanii bitachuu kan hin dandeenye manuma teessanii iddoodhuma jirtan sana bitachuu dandeessu jechuudha. Tokkoffaa wanni inni gaarii ta'e jechuudha. Biyya kam keessattuu nu hojjeta biyya kam keessattuu jechuudha. Biyya barbaanne yoo jiraanne eessayyuu teenyee bitachuu dandeenya jechuudha. International waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaatii akka itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Waan gammachiisee fidee dhufe jechuudha viidiyoo kana. Yookiin obboleeyyan kiyyaa mana namaa ta'anii rakkatan jiru. Warri beekan ni beeku warri hin beekne immoo iyyuu jiru waan ta'eedhaaf. Gaatii wanta beekan irraa waliin qooduun immoo iyyuu gamnummaadha jedhanii yaada. Gaatii kana fakkaataa akkamitti haala kamiin Ashama harka fuunee akkam jirtu ijoollee Oromoo qaqqaaliiwwan koo nagaa keessanii nagaa koo galannoo waaqayyoodhaaf haa ta'u isinillee kan gaazatan abdii gootuun qaba. Gaatii har'a wanti ani qabadde dhufe hedduun kan keenya gara biyyaa galuudhaaf yaadnu uffata baay'ee binnaa akkasuma immoo namoota naannoo keenya jiran kennaa adda addaa kennuudhaan kan ka'e gatii baay'ee baasnee uffata binna jechuudha. Qarshii baay'ee baasnee uffata binna. Kanaaf immoo Shein irraa osoo bittanii baay'ee bareedaadha. Shein online shopidha waan ta'eef hunduu irra jireessa kan keessan garuu ni beektan jedhee yaada. Warroonni hin beekne illee yoo jiraattan Shein irraa uffata bitaayin sinin jedha. Shein baay'ee bareedaadha. Nafi kootiitti fayyadama yeroo baay'ee jechuudha. Hedduu bareedaadha. Isa lammataa diskaawuntii qaba. Uffanni achirratti argamu uffata kwaalitii qabudha. Uffata babbareedaadha. Yeroo hedduu online shop irraan hoggaa jennu uffata uffata achirratti mul'atanii fi uffanni nuuf fidan immoo garagara waan ta'eef yeroo hedduu gatii guddaa baasnee uffanni nu binnu. Uffata nu bira yoo geenuuti ta'uu hin dandeenye yookiin immoo uffata adda addaa ta'uu danda'a. Kanaaf
Shein irratti garuu uffatuma nu ofii keenya ajajannee uffannuuf dhufu jechuudha. Dhugaa baay'ee babbareedaa, gatiin isaatillee baay'ee salphaadha. Kanaaf itti fayyadamaa isin jedhaan garuu hedduu wanti gammadeefin karaa keessanitti fidedha jechuudha. Warri beektan ni beektu, warri hin beekne immoo itti fayyadamaa yeroo gara biyyaatti galuudhaaf yaaddan yookaan obboleeyyan kan keessaniif hiriyoota kan keessan kan biyya jiraniif uffata bituu warroonni barbaadanii jechuudha. Appilikeeshinii kana fayyadamuudhaan asirraa bitaa isin jedha. Dhugaa uffata baay'ee babbareedaatu jira, akkasuma caamawwan baay'ee babbareedantu jira jechuudha. Gaatii madaalawaadhaan akkasuma immoo kanuma asirratti ilaaltaniitu ajajattanidha kan isiniif dhufu. Hedduu kan das nama jedhudha. Gaatii warroonni beektan ni beektanii, warroonni hin beekne itti fayyadaman isin jedha. Haala ittiin ajajatan warroonni hin beekne yoo jiraattan immoo deebi'ee isin hojjechuu nan danda'a jechuudha. Viidiyoo kanaaf komentii irratti naaf barreessaa. Gaatii ani isinitti mucaalaafuma keessanii osoo jarrabdanii osoo yaaltanii ilaaltanii hedduu natti tola. Maaliif ani ofii kootii irraa bitee waan an argeef hedduu natti gammadeen jira. Akkasuma immoo obboleeyyan kan keenya oonlaayinii adda addaa irraa fakkeenyaaf oonlaayinii Habashaa fa'aarraa warreen xalaban jiran yeroo duraan caammaa akkasii kana jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhibbaa fi wayii nan bite, garuu riyaala dhibbaaf wayii nan bite, asirratti garuu riyaala 66 jechuudha. Inna warroonni akkasitti oonlaayinii feesbuuk akkasuma immoo oonlaayinii tiiktookii fa'aarraa na jajjan jechuudha. As keessa seenuudhaan as keessaan wantoota barbaadan asirratti sarchi gochuu bichaadha jechuudha. Asirratti sarchii gootanii isiniif dhufa iyyuu wanti isin barbaadan sun jechuudha. Uffata ta'ee, caammaa ta'ee, wantoota gosoota adda addaa wanti isin barbaadan hundumtuu as keessatti argama waan ta'eef isin asirratti sarchi gochuu qofan isinin jedha. Gaatii akka itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Itti fayyadamaa. Gatiin isaa baay'ee salphaadha. Yeroo gara biyyaa galuudhaaf yaaddan warroonni maatii keessaniif obboleeyyan keessaniif bituu barbaadan jechuudha. Gaatii isinitti dheeressu warroonni beektan warroonni haala ittiin ajajatan hin beekne komentii jalatti naaf barreessaa isinin jedha. Hanga xumuraatitti waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isinin jedha. Viidiyoo biraatti nagaatti deemuun turtii gaara isiniif haa ta'u. Warra sabiskiraayib hin godhin immoo sabiskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa isinin jedha. Nagaan naa tura.